Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan dhugee maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatti bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaanii hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota hundumaaf galanni ni ta'a. Isaaniifis galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaa kan jedhuun boqonnaa lammaffaa sirna uumamaa eegalle akka jirru ni yaadattu. Barumsa kanaan kutaa lammaffaa jalatti waa'ee sirna uumamaa yeroo barannu waaqayyoo uumama meeqa kan inni uume, uumamtoonni uumaman baay'ee ta'an illee gosa gosaan lakkaa'uudhaan garuu 22 akka isaan ta'an kana booda immoo argamsi isaanii bakka hin jirrerraa gara jireenyaatti kanneen dhufan kan biraan immoo warreen dursanii argaman irraati kanneen argaman jechuudhaan haala kanaatiin ilaalleerra. Haala kamiin waaqayyo kan argamsiise callisuudhaan kanneen uumaman uumamtoonni torbanii jiru. Waaqayyo dubbachuudhaan kan uume uumamtoonni 14 ni jiru. Kanarraa ta'etti immoo dhala namaa kennuun addaamiin jechuudha. Hojiidhaan harka isaadhaan qaqqabuutiin akka inni uume isaan kana barannee egaa kan dhaabbanne jechuudha. Guyyaa har'aa immoo boqonnaa kanaan kutaa sadaffaa jalatti kan barannu amaloota foonii arfan kanneen ta'anidha jechuudha. Egaan amaloota foonii gaafa jennu isaan kamidha? Amaloonni foonii arfan kun jennee yeroo laallu yeroo darbe akkuma kaasuudhaaf yaalle amaloonni foonii afur ni jiru. Isaanis bishaan, qilleensa, ibiddaaf lafadha. Isaan kun amaloota foonii kan jedhaman maaliifidha? Foon kan uffate kanarraa waan uumameefidha. Amma nuti foonis lubbuus ni qabna. Nurraati adda kanneen jiran bineeldonni biraa immoo maal qabu? Foonis lubbuus ni qabu. Kan keenya foon keenya amala kan arfan of keessaa qaba jechuudha. Kan isaanis akkuma kanaa warreen foon uffatanii deeman amaloota kan arfan lubbuun isaanii sanuma lubbuu asiidha malee lubbuu samii miti kan ishee gara fuulduraatti ilaalla. Amaloonni kun arfan foon namaa akkasumas foon uffatanii kanneen deddeebi'an kanarraati wanta argameedhaaf amaloota foonii afur jedhamu. Uumamtoota warreen biroodhaaf akka hundeetti kanneen tajaajilan jechuudha. Waaqayyo amaloota foonii kan arfan bakka hin jirre gara jireenyaatti kan fidedha. Wanti isaan dursee argame tokko osoo hin jiraatiin isaan kan irraa uumaman tokko osoo hin jiraatiin akkasumatti bakka hin jirre irraatu gara jireenyaatti isaan fiduudhaan kan isaan argamsiisedha. Tokkoon isaanii arfan isaanii jechuudha. Amala sadii kan isaan qabanii. Amaloonni sadii kun qabaachuu isaanii gara fuulduraatti amala kam kan jedhu ni ilaalla. Amaloonni kun garuu maal agarsiisu? Waaqayyo gooftaan keenya durseetuma haala kanaatiin icciitiitti maal agarsiise? Tokkummaa koodhaaf sadummaa koo asirraatu baraa jechuu isaati. Kun tokkodha. Bishaan wanta tokkodha garuu maal of keessaa qaba? Amala sadii of keessaa qaba. Akkuma kanaa jechuuti. Waaqayyo tokkodha garuu maal qaba? Amala sadii, qaama sadii ni qaba jechuudha. Kan asirraatu baradhaa asirraatu uumama koorraati beekaa hubadhaa jechuusaa dursee haala kanaatiin nutti meela jechuudha. Akkasumas immoo amaloonni foonii kun afur ta'uun isaaniillee fakkeenya qabu. Callisaniitu miti waaqayyo amalummaa isaatiin wantoota afur akka inni of keessaatii qabudha kan agarsiisanii. Waaqayyo amalummaa isaadhaan wanta afur ni qaba. Isaan kunis maalidha? Waaqayyo sooressadha. Soorummaan kan isaati sooressadha waaqayyooni. Sooressummaa waaqayyoo kan agarsiisu tokko ni jira. Akkuma kanaa waaqayyo abbaa murtee dhugaati.
abbaa murtee dhugaa ta'uu isaas immoo amaloonni foonii kun tokko kan agarsiisa. Gara laafummaa waaqayyoos immoo gara laafaadha. Waaqayyo wantoonni nama barbaan itti balleessine yeroo kamuu taanaan nuti laphee gaabbii galoo qabaanne gaabbii keenya fudhatee hundumaa dhiifama nuuf taasisaa gara laafaadha jechuudha. Innaa gara laafummaa isaa kanas amaloonni foonii kun arfan isaan keessaa tokko kana kan ibsudha. Waaqayyo kan biraan hunda kan danda'udha. Hunda kan danda'udha. Isaan kana arfan nan qaba of keessaa jechuutaatiin amaloota foonii kan arfaniin beeksiseera jechuudha. Amaloota foonii kan arfan tokko tokkoon yommuu ilaallu akkuma dura kaasne kan jalqabaa lafadha. Lafti kan irra deemnu kana jechuuti. Dachee lafa kana amaloota foonii arfan keessaa kan jalqabaa taasisnetu ilaalla. Lafti akkuma jalqaba kaasne amaloota sadii of keessaa qabu jenneerra amaloonni sadii kan lafaa gogummaa ni qabdi. Lafti ni gogdi. Yeroo gogdu amala gogummaa bona gaafa ilaallu gogdee gaafa garru amala sana wanta qabaattuuf dukkanummaas ni qabdi. Ni dukkanofti. Qorrummaas immoo ni qabdi ni qorriti jechuudha. Amaloota kana sadan of keessaatti ni qabdi lafti. Egaan lafti haala kanaatiin amala sadii kana kan of keessaa qabdu tokkummaadhaa fi sadummaa waaqayyoo kan bakka bu'u haala kanaatiin iccitiidhaan kan taasifame haa ta'u lafti garuu kallattiidhaan maal agarsiisti? Sooressummaa waaqayyootti kan fakkeeffamtudha. Waaqayyo sooressa ta'uusaa arjaa abbaa arjaa ta'uusaa kan agarsiistudha. Kun akkamitti gaafa jennu lafti guyyaarraa akkuma garoochuuta wantoota bu'uura jireenya dhala namaadhaaf kanneen ta'an hundumaa ni argamsiisti. Nyaata fakkeenyaaf yoo ilaalle uffata da'oo bakka jireenyaa isaan kan hundumaa lafarratti ni arganna. Akkuma kanaas waaqayyo gooftaan keenya sooressa kan isaaf hin liqeeffamne. Sooressa kan isaaf hin liqeeffamne. Qabeenyaan isaa kan hin dhumne yeroo hundumaa qabeenyaa kan qabachuudha. Nyaata fooniidhaaf nyaata lubbuu hundumaadhaaf kan kennudha waaqayyo. Kanarraan kan ka'e lafatti fakkeeffamaa jechuudha. Lafti yeroo hundumaa sun dadhabii maal taasisti? Kana hundumaa namootaaf kennaa jiraatti. Waaqayyos immoo akkuma kana sooressa kan isaaf hin liqeeffamne hundumaadhaaf kan laatu ta'e kennaa nyaataa fooniif lubbuu nyaachisaa kan jiraachisudha jechuudha. Kitaabni qulqulluun kan dubbata faarsaa 135 yommuu ilaallu lakkoofsa 24 faatti waaqayyo foon qabeessa hundumaaf sooressa kan kennu dhiifamni isaa bara baraan hoo jechuudhaan yeroo hundumaa kadhannaa keenyaan kan kadhannu jechuudha. Foon qabeessa hundumaadhaaf sooressa kan kennu dhiifamni isaa bara baraan hundumaaf jechuudha. Kanneen foon fudhatanii hundumaadhaaf sooressa isaanii kan kennudha waaqayyo. Kanaaf haala kanaatiin lafatti ni fakkeeffama. Lafti sooressummaa waaqayyootti ni fakkeeffamti. Karaa biraa immoo lafti obsituudha. Lafti obsituudha. Gaafa akkasii maal jechuudha? Hojiiwwan adda addaa namoonni irratti dalaguu ni qotu, manarra dhaabuu, ofii isaanii sirra deemuu ni qofforu. Kana hundumaa yoo taasisan lakkiin irratti kan raawwatinaan jettu yeroo hundumaa obsaan kan jiraattudha. Hundumaa isa qotus, isa qofforus, isa calliseetu akka barbaade taasisus amaluma isaa hunda isaatiin dandeessee kan jiraattu obsituudha lafti. Akkuma kanas waaqayyos immoo maalidha? Obsaaf danda'aadha. Waaqayyo obsaaf danda'aadha. Cubbuudhaaf badii uumama hundumaa kana obseedha kan jiraatu. Nam tokko mee osoo mataa keenya laalle nam tokko cubbuun guyyaatti raawwatu yoo laalle akka magaalaatti immoo gaafa laallu akka biyyaatti gaafa laallu akka addunyaatti gaafa laallu namni kun hundumtuu cubbuun raawwataa oolchuudha. Waaqayyo maal taasisa? Obsaan namni kun guyyaa tokko ni deebi'a jechuudhaan yeroo hundumaa obsumaan kan ilaaludha jechuudha. Obsaan dadhabeeti immoo miti obsa isaati kana taasisa malee wanta barbaade immoo raawwachuu danda'a. Maal taasisuu danda'a? Balleessuu ni danda'a. Yeroo hundumaa garuu maal taasisa? Osoo arguu akka hin agarreetti, osoo beekuus immoo akka isaan beekineetti. Wanta hundumaa obsumaan kan dabarsudha. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Waaqayyo araara ni kenna. Laftis immoo firii ishee ni kenniti jechuudhaan haala kanatti walitti fakkeesseera. Dhuguma abbaa murtii dhugaa ta'uusaa obsaa ta'uusaa kaaseera faarsaa 7 yoo ilaallu lakkoofsa 11 irratti waaqayyo abbaa murtii dhugaadha. Akkuma kanas immoo maal cimaadhaaf obsaadha jechuudhaan dhuguma waaqayyo obsaa ta'uusaa yeroo hundumaa akka inni badisan finne yeroo hundumaa wanta hundumaa obsaan akka inni ilaalu kitaabni qulqulluun haala kanaatiin nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu waaqayyo obsaadha sidha lafta akkuma isheen obsitu taate waaqayyummaa akkuma kana obsaadha lafti karaa kana waaqayyotti ni fakkeeffamti jechuudha. Kan lammaffaa immoo qilleensadha. Qilleensi egaa amaluma sadii qabu. Hundi isaanii sadii qabu. Amalli isaanii adda adda yoo ta'an wajjirraan kan qabaatanis ni qabu, adda addummaas ni qabaatu.
qilleensi amala ho'ummaa amala jiidhumsummaa fi amala dukkanummaa kan qabaatu amaloonni kun sadan akkuma jalqaba kaasne waaqayyo tokko sadis ta'uusaa sirraatu akka hubannuudhaaf kana kan nu barsiisedha. Amaloota waaqayyo jennee kanneen dura kaasne arfan keessaa immoo qilleensi maaltu fakkeeffama? Waaqayyo abbaa murtii dhugaa ta'uusaatti fakkeeffama. Murtii dhugaa kan laatu ta'uusaan karaa kanaan ilaallanna. Kun akkamidha? Qotee bulaan yeroo firii midhaan isaa haammatu gosa kan midhaan isa sirrii ta'e galabaarraatii adda kan baasu maaliidha? Qilleensaanidha. Qilleensatti ol darbachuudhaan qilleensi galabaadhaa fi firii isaa adda baasaa jechuudha. Akkuma kanaa waaqayyos immoo maal taasisaa? Qulqullootaaf cubbamoota adda ni baasa. Guyyaa har'aa wajjirraan kan jiraatu hundumaa waaqayyo guyyaa dhufaatii isaatti warreen qulqulloota karaa mirgaa warreen cubbamoota immoo karaa bitaa dhaabachuudha. Akka hojiitti hundumaa murtii isaa ni laata jechuudha. Kana immoo qulqullichi maxmaqa malakoot gooftaa keenya kan cuube qulqulluu Yohaannis cuubbaa yeroo namoonni gara isaa dhufanii cuubamaa turanitti kan inni dubbate kallattii maan kana agarsiisudha maal jedhee dubbatee ture. Qorbiin harkuma isaarra jira. Qorbiin harka isaarra jira. Obdichas immoo gonkumaa ni qulqulleessa. Qamadii gara gubbiitti ni galcha. Galabaa immoo duukamti galcha. Gara ibiddan banneetti ni galcha jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 12 barreeffamee ni arganna jechuudha. Innaa kun maal agarsiisa? Waaqayyo amalummaa isaadhaan qulqullootaaf cubbamoota adda kan baasu abbaa murtii dhugaa ta'uusaa haala kanaatiin qilleensi akka itti fakkeeffamudha. Waaqayyo yeroo akkas jennu cubbamoota qulqulloota irraatii ni fo'a. Adda baasaa jechuudha. Yeroo kanatti garuu cubbamoota qofadha kan adabu malee akkuma galabaan qofti gara biddaatti darbatamu akkuma kana waaqayyo kan adabu eenyuudha? Warreen cubbamoota qofa malee warreen qajeeltota in adabu. Isaaniif gatii isaanii laataaf jechuudha. Kanas immoo kitaabni qulqulluu bakka baay'eetti fakkeenyaan nutti agarsiisa. Fakkeenya olaallee barannoo hiyyoo olaallee barannoo keessa Nohi qajeelummaadhaan jiraachaa turedha. Namoonni bara isaa jiraatan garuu akkam turan baay'ee cubbamoon turan. Innaa waaqayyo bishaan badisaa yeroo fidu Nohiif namoota hundumaa bakka tokkotti hin balleessine. Qajeelaa kan ta'e Nohiidhaaf maatii isaa daandii isaan ittiin fayyan dursee isaaniif qopheesse akka isaan fayyan taasiseera. Warreen cubbamoota immoo akkuma cubbuu isaaniitti isaan balleesseera jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun bara Looxis ilaaluu dandeenya. Haaluma kanaatiin ibidda Sodoomiif Gomoraa keessaa Looxiin dursee daandii isaaf qopheesse akkan achi keessaa bahu taasiseera. Kana booda immoo warreen cubbuudhaan jiraatan kanneen cubbuu isaanii irraa deebi'uu hin barbaanne akkuma kanaa akka hojii isaaniitti gatii isaanii laateef ibiddaan isaan balleesseera jechuudha. Kanaaf waaqayyo abbaa murtii dhugaadha gaafa jennu warreen qajeelummaa barbaadaniidhaaf akkuma qajeelummaa isaaniitti gatii qajeelummaa laataaf. Warreen cubbamootaafis immoo akkuma hojii isaaniitti akkuma cubbuu isaaniitti kan isaaniif ta'u laataa jechuudha. Innaa karaa kanaa waaqayyo abbaa murtii dhugaati. Murtiin isaa immoo egaa isumatu beeka. Namoonni yeroo baay'ee murtii waaqayyo gaafatu murtii waaqayyo garuu isumadha waaqayyodha kan beeku. Garuu waaqayyo maalla murtii isaatiin immoo qulqulluudha jechuudha. Kan yeroo murteessu cubbamootatti akka cubbuu isaaniitti warreen qajeeluufis immoo akkuma qajeelummaa isaaniitti kan murteessudha jechuudha. Kan biraan bishaanidha. Amalli foonii sadaffaa bishaanidha. Bishaan inni samaruma sadii qaba. Ifummaa fuulli isaa kan ifu jiidhinsummaadhaaf qorrummaa ni qabaata. Kanneen jalqaba kaasne arfan keessaa immoo maaltu fakkeeffama? Dhiifamaaf gara laafummaa waaqayyootti ni fakkeeffama bishaan. Waaqayyo abbaa dhiifamaa fi waaqa gara laafis ta'uusaa bishaan irraatti ni arganna. Maaliif? Bishaan kan xuraa'e hundumaa ni qulqulleessa. Xuriin gosaan osoo adda baasin jechuudha. Xuriiwwan adda addaa gosa barbaade namni hundumtuu fidee maal taasisa? Bishaan keessa galchuudhaan qulqulleessee baasa jechuudha. Akkuma kanaas immoo bishaan kan dheebotes dheebuu ni baasa. Yeroo kana akkuma kanaa waaqayyis maal taasisa? Akkuma bishaan xurii qulqulleessu warreen cubbuudhaan jiraachaa turanii qulqullaa'uu barbaadan warreen gaabbiidhaan gara isaatti deebi'an waaqayyo maal taasisa? Gonka isaanii qulqulleessaa jechuudha. Akkuma qulqullummaa isaanii kan dura isaaniif deebisa. Innaa karaa kanaa waaqayyo bishaanti ni fakkeeffama jechuudha waaqa dhiifama waan ta'eedhaaf. Maal jedhee gooftaan keenya jecha isaatiin wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 37 yommuu dubbisnu kan abbaan naaf kenne hunduu gara koo ni dhufaa jechuudhaan dubbata. Kan abbaan naaf kenne gara koo ni dhufaa. Gara koo kan dhufus tasa gara laatti hin baasu jechuudhaan dubbata. Gara koo kan dhufachuun gaabbiidhaan gara kootti kan deebi'u
waaqummaa kootti dhufee amanina hojiraan jiraachuu kan barbaadu tasuma gara alaattiin baasu tasuma dudduuba san deebisu nan qulqulleessaa dhiifama taasiseefin gara kootti fudhachuudhaan dhuguma waaqayyo abbaa dhiifamaa ta'uusaa haala kanaatiin nutti agarsiisaa jechuudha. Amalli foonii kana afureffaaf kan dhumaa ibiddadha. Ibiddis dhagaan qaama tokko yommuu ta'u amaloota sadii immoo of keessaa ni qaba. Ho'ummaa, ifummaadhaaf gogummaa ni qabaata. Kanneen jalqaba kaasni arfan keessaa immoo ibiddi maalti fakkeeffama? Waaqayyo hundumaa kan danda'u, hunda danda'ummaa waaqayyootti ni fakkeeffama ibiddi. Yeroo akkas jennu maaliifidha? Kun maaliif fakkeeffame gaafa jennu ibiddi bakka tokkotti yeroo ka'u tarii galaanni adda addaa yookiin immoo hallayyaan adda addaa yoo isa dhorkeen alatti maal taasisuu danda'a? Gogaadhaaf jiidhaa osoo hin jedhiin waan sun jedhu hundumaa gubee balleessuudhaaf ni danda'a. Akkuma kanaas waaqayyoo jaalallisaa, dhiifamnisaa, arjummaansaa, obsummaansaa yoo isaan dhorkeen alatti addunyaa kana akka barbaadeen balleessuu kan danda'udha jechuudha. Akka cubbuu hundumaatti daqiiqaatti isaa ta'u sekoondiittis deebii laachuu kan danda'udha. Garuu kun wanta dhorkuudhaafidha malee. Kanaafuu kun maal agarsiisa? Waaqayyo kan danda'u wanta hundumaa kan raawwachuu kan danda'u ta'uusaa kan agarsiisudha. Dhuguma isa kana yoo darbe akkuma laalle qulqulluun ergamaa waaqayyo qulqullichi Gabri'eeli maal jedhee dubbatee ture dubroo Maariyaamidhaan waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jechuudhaan kan xumuraa jala muree haala kanaatiin itti mirachuudha. Waaqayyoof maalti hin jiru? Kan dadhabamu hin jiru. Hundumtuu isaaf ni danda'ama jechuudhaan dubroo Maariyaamii amansiiseera jechuudha. Kanaafuu ibiddi amaloota waaqayyoo kan ta'e waaqayyo hundumaa kan danda'u ta'uu isaatti haala kanaatiin ni fakkeeffama jechuudha. Walumaa galatti gaafa gudunfinu amaloonni foonii arfan kun uumamtoota warreen kan biraadhaaf bu'uura kanneen ta'an uumamtoonni warreen gara fuuldaatti amma barannu isaanirraati baay'een isaanii isaanirraati kan argaman yommuu ta'an tokkummaa isaaniitti garuu amala wal faallessu baay'ee kan qaban tokko yoo qorraa ta'e tokko immoo ho'aa tokko yoo jiidhaa ta'e tokko yoo gogaa ta'e tokko immoo jiidhaa haala kanaatiin adda addummaa kanneen qabaatan yommuu ta'an garuu waaqayyo maal taasise adda addummaa kana walitti fiduudhaan wal simsiisuudhaan immoo uumama biraa irraa uumee ni arganna jechuudha. Foon keenya yoo ilaalle amaloota kan arfan irraa kan uumamedha. Amaloonni kun arfan walii isaaniitti wal faallessu akkuma beeknu. Ibiddi bishaan duukaa faallaadha. Qilleensii fi dacheen walii isaaniitti faallaadha. Dacheen qilleensa ni dhorkiti, qilleensi immoo dachee buqqisuudhaaf barbaada, dhiibuu barbaada. Wal faallessu jechuudha. Waaqayyo maal taasise? Isaan kan hundumaa wal simsiisuudhaan uumama biraa argamsiisaa jechuudha. Kun maalidha? Waaqayyo dhuguma hunda kan danda'u ta'uusaa kan isaaf kan dadhabamu akka hin jirre bakka jireenyaarraa bakka hin jirrerraa gara jireenyaatti fiduu kan danda'u akkuma kana kan fiderraa immoo tokkorraas uumuu kan danda'u warreen wal faallessanis immoo walitti fidee akka isaan wal siman taasisanii akka isaan wal jiraatan taasisuudhaan lamaan isaaniirraa arfan isaaniirraattis immoo uumama biraa uumuu kan danda'u ta'uusaa kallattii maasirraatiin ni arganna jechuudha. Isa kana immoo gara fuuldaatti kanneen ilaallu uumamtoota warreen hafan guyyaa ja'anii kan jenne guyyoota itti aanu jalqabnee kan barannu jechaadha. Achi keessa tokko tokkoon ilaalaa kan deemnudha kan ta'u jechuudha. Har'aa fi barumsi keenya asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.